Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiif qabanneessiniif dhiyeessina. Hangafoota isaanii dursuun oduu isaa kanaaf qabanneessin biraan geenna. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessatti lammiilee Itiyoophiyaa 7 du'aan adabde. Naannolee biyyattii gara garaatti tajaajilli ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa kennamu eegaleetiin jira. Itiyoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisaa bara 2027 keessummeessituu akka taatu filatamteerti. Pirezidaantiin Chaayinaa haasawa Baayiden waliin taasisaniin Tiraamp waliin akka hojjetan dubbatan. Isaan kanaa fi kanneen biroo qabannee walitti deebina. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaan qormaanni siyaasaa hedduu jiraatus bulchiinsa isaanii Eertiriyaa waliin hariiroo nagaa uumuuf kutannoo akka qaban dubbataniiru. Obbo Geetaachoon afyaa'ii gaazexeessitoota biyya Xaaliyaaniif kennaniin Eertiriyaa waliin nagaa buufachuu barbaanna, kana booda waraanni filannoo ta'uu hin qabu jedhan. Haa ta'u malee waraana waggoota lamaaf geggeeffame irratti akka dubartootaa dabalatee lammiilee nagaa irratti raawwatameef itti gaafatamummaa mirkanaa'u akka qabu dubbataniiru. Loltoonni Eertiriyaa ammallee naannoo Tigraay hedduu humnaan to'atanii akka jiran kan eeran Obbo Geetaachoon akka fakkeenyaatti naannawa Eeroob kaasaniiru. Akka waliigaltee Piriitooriyaatti waraanni Eertiriyaa naannoo Tigraay keessaa baasuun itti gaafatamummaa mootummaa federaalaa ta'uu eeruun ta'us Eertiriyaa waliin nagaa buusuu akka barbaadan dubbataniiru. Kana dura garuu Eertiriyaan yakka raawwatameef itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi jedhan itti dabaluudhaan warroota namoota nagaa dubartoota irratti haleellaa raawwatan itti gaafatamummaa qabus jedhaniiru. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessatti lammiilee Itiyoophiyaa 7 du'aan adabde. Saudi Arabiyaan bara 2024 keessa qofa lammiilee Itiyoophiyaa 7 dabalatee lammiilee biyya alaa 100 ol du'aan adabuu ishee Ajaans French Press gabaasiitiin jira. Lammiilee biyya alaa bara kana ajjeefaman keessaa 21 Paakistaan, 20 Yaman, 14 Siiriyaa, 10 Naayijeeriyaa, 9 Masrii, 8 Joordaan, 7 Itiyoophiyaa irraa kan dhufan ta'uu gabaafameera. Kana malees Suudaan, Hindii fi Afgaanistaan tokkoon isaanii irraa 3 akkasumas Sirilaankaa, Eertiriyaa fi Filipiins irraa nama tokko ajjeefamaniiru. Kibba lixa biyyattiitti kan argamu bulchiinsa Naajiraan keessatti qoricha sammuu namaa hadoochuu gara Saudi Arabiyaatti galchuun kan himataman lammiin Yaman tokko sanbata darbe du'aan adabamuu hordofee lakkoofsi lammiilee alaa bara kana ajjeefamanii 101 gaheera. Bara 2023 keessa qofa lammiileen biyya alaa 34 Saudi Arabiyaa keessatti du'aan adabamaniiru. Bara 2022tti lakkoofsi kun wal fakkaataadha jedhama. Kan bara kanaa waggoottan lamaan darban irra dachaa 3 kan dabalu ta'uunis ibsameera. Dhaabbata mirga namoomaa Awurooppaa Saawudii teessoo isaa Berliin godhate raawwiin murtii du'aa kun karaa riikaardii cabsuun ibseera. Daayirektarri dhimma seeraa dhaabbatichaa Xaahaa Alhaajii kun murtii du'aa olaanoo lammiilee biyya alaa irratti murtaa'edha jedhan. Kanaan Saawud Arabiyaan waggaa tokkotti lammiilee biyya alaa 100 du'aan adabdee kan hin beekne ta'us dubbateera. Adabbiin du'aa lammiilee biyya alaa irratti raawwatamu waggaa kana keessa kan dabale sababa yakka daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuu waliin wal qabatee akka ta'e gabaasni Ajaans France Press ni mul'isa. Waggaa kana keessa sababa qoricha sammuu namaa hadoochuu daddabarsuun wal qabatee namoonni 92 irratti murtiin du'aa kan raawwatame yoo ta'u isaan keessaa 69 lammiilee biyya alaati jedhan. Dippiloomaatonni fi leellistoonni jijjiirama akka jedhanitti lammiileen biyya alaa sanadoota mana murtii argachuu dabalatee murtii haqaa qabeessa argachuuf qormaata guddaa isaan mudataa jira jedhan. Oomisha boba'aan kan badhaate Saudi Arabiyaan bara 2023tti hidhamtoota du'aan adabuuti Chaayinaa fi Iraanitti aantee sadarkaa sadaffaa irra akka turte falmaa mirga namoota Amnesty International gabaaseera. Biyyattii keessatti bara 2024 lakkoofsi namoota murtii du'aan raawwatame hanga ammaatti 274 ga'uu gabaasni tajaajila oduu Faransaay ni mul'isa. Naannolee biyyattii garaagaraa keessatti tajaajilli kaansarii fiixee gadaamessaa kennamuu eegaleera. Haaluma kanaan tajaajilli naannoo Amaaraa, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi kanneen biroo keessatti kennamu eegaleera. Tajaajilichi har'arraa eegalee guyyoottan 5 itti aananiif kan kennamu ta'uunis ibsameera. Tajaajilichi shamarran umriin isaanii 9 hanga 14 gidduutti kan kennamu yoo ta'u, dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee barnootaa fi buufata yeroon hundeeffamanitti duulaan kan kennamu ta'uu ibsameera. Itiyoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisaa bara 2027 akka keessummeessitu filatamte. Itiyoophiyaan yaa'ii tumsa misooma magariisaa idil-addunyaa bara 2027 geggeeffamu akka keessummeessitu filamuun ibsameera. Ministeerri Deetaan Ministeera Pilaanii fi Misooma Obbo Siyyum Makonnan Daayireektara tumsa misooma magariisaa idil-addunyaa Roobin Maakguurii waliin mari'ataniiru. Qormaatilee jijjiirama qabeenya qilleensaa to'achuuf tattaaffii taasifamu keessatti qooda damee dhuunfaa ilaalchisee mari'achuunis ibsameera. Markaatotti si'a lammaffaaf balaan ibiddaa qaqqabuun qabeenya irratti miidhaan gahe jedhame. Balaa ibiddaa Finfinnee markaatotti gahe qabeenya irratti miidhaa salphaa qaqqabsiisu Komishiiniin Ittisaa fi
hooggansa balaa beeksiseera. Akka komishiinichaatti balaa ibiddaa 8/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa kaleessaa sa'aatii 6:00 gabaa markaatoo Jaabulaanii jedhamutti mudateera. Gama biraatiin balaa kanaan namoota 6 irratti miidhaan salphaan qaqqabu Doochi Veeleen gabaaseera. Ibiddi kun sa'aatii 1:30 keessatti to'annoo jala ooluunis ibsameera. Balaa kanaan manneen kan miidhaman yoo ta'u meeshaalee manaa baay'inaan oolchuun danda'amuu komishiinichi gabaaseera. Balaa ibiddaa wal fakkaatuun ji'a darbe keessa markaatootti mudateen qabeenyi barbadaa'uun ni yaadatama. Yaa'iin biyyoota miseensa garee 20 Biraaziilitti har'a eegala. Yaa'iin biyyoota duroomanii miseensa garee 20 guyyoota 2 geggeeffamu har'a Biraaziil magaalaa Riyoo de Jeneerootti ni geggeeffama. Yaa'ii kana dursisoonni aktiivistoonni hawaasaa dureewwan G20 hanqina nyaataa addunyaa mudate irratti tarsiimoo haaraan akka hojjetan magaalaa Riyoo de Jeneerootti sagalee dhageessisaniiru. Ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 2023 akka ibsutti addunyaa irratti namoonni miiliyoona 733 hanqina nyaataaf saaxilamuun hima. Kanaan dura gareen biyyoota G20 tattaaffii addunyaa haala beelaa fi hiyyummaa irraa bilisa taate uumuuf waliigaltee irra gahuun isaan ni yaadachiisa. Tarkiin xiyyaara pirezidaantii Israa'el naannoo qilleensaa ishee keessa akka hin dabarre dhorkite. Tarkiin gaafii pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog xiyyaarri naannoo qilleensa ishee keessa akka darbu hayyamuuf gaafateef hayyama ishee kuffisteerti. Pirezidaantichi yaa'ii jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii COP29ffaa Azerbaajaan magaalaa Baakuutti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachuuf naannoo qilleensa Tarkii keessa darban gaafii dhiyeessuun akka tureen himama. TRT warri akka gabaasetti imalli pirezidaantichi gara Azerbaaijaanitti taasisan sababa yaaddoo nageenyaatiin haqamuun dubbatameera. Israa'el Gaazaa irratti haleellaa bal'aa erga raawwatte as hariiroon biyyoota lamaanii wal xaxaa ta'eera. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen idil addunyaa Israa'el dhiyeessii nyaataa, qorichaa fi meeshaalee barbaachisoo biroo Filisxeemotaaf akka kennitu dhiibbaa akka godhan irra deddeebiin gaafataniiru. Guyyoota muraasa dura Turkiin hariiroo dippiloomaasii Israa'el waliin qabdu addaan kutuus beeksisuun ni yaadatama. Pirezidaantiin Chaayinaa haasawa Baayiden waliin taasisaniin Tiraamp waliin akka hojjetan dubbatan. Hooggantoonni lamaan walga'ii walta'iinsa diinagdee Eeshiyaa Paasifik waggaa waggaadhaan Peeruutti geggeeffamu irratti mari'ataniiru. Hoogganaan Chaayinaa Xi Jinping walga'ii dhuma pirezidaantii Ameerikaa ammaa Joo Baayiden waliin taasisaniin Doonaald Tiraamp waliin akka hojjetan dubbataniiru. Pirezidaantii Xiin carraa kanatti fayyadamuun akeeka Chaayinaa kan Doonaald Tiraampii fi bulchiinsa itti aanu Washingtonitti argamuuf ergaa ta'ee mul'atuun beeksisaniiru. Akka odeeffannoon waa'ee marii kanaa bahetti waraanni qorraan haalaan barbaachisaa akka hin taanee fi injifannoon akka hin danda'amne cimsanii dubbataniiru. Xiin itti dabaluunis hariiroon tasgabbaa'aan Chaayinaa fi US gidduu gamalachuu fi addunyaa murteessaadha jedhan. Walgahii waggaa waggaan tumsa diinagdee Eeshiyaa fi Paasifik Peeruutti geggeeffamu irratti walgahii gamaa taasisaniin hooggantoonni lamaan bara bulchiinsa Baayiden hariiroo isaanii bu'aa fi gadi bu'iinsa kan guutame ta'uu dubbataniiru. Itti dabaluunis galmi Beejing Washington hariiroo isee tasgabbaa'aa uumuuf qabdu akka hin jijjiiramne ibsuun bulchiinsa Ameerikaa haaraa waliin hariiroo eeguun tumsa babal'isuu fi garaagarummaa bulchuuf akka hojjettu dubbataniiru. Baayiden gama isaaniitiin dorgommiin tarsiimoo humnoota addunyaa lamaan gidduu jiru gara waraanaatti guddachuu akka hin qabnes dubbataniiru. Hooggantoonni lamaan dhimmoota akka daldalaa irratti waldhabdee hir'isuu irratti guddinni akka argame dubbataniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Tiraamp ji'a 2 booda gara White House'tti yeroo deebi'an hariiroo US fi Chaayinaa caalmatti tilmaamuun kan hin dandeenye ta'uu dubbatan. Tiraamp yeroo jalqabaaf aangoo isaaniitti Beejing dorgomtu tarsiimoo jechuun waamuun isaanii ni yaadatama. Yeroo weerara COVID-19 vaayirasii Chaayinaa jedhanii waamuun walitti dhufeenyi kun daran cimee ture jedhan. Daawwannaa qondaaltota olaanaa Ameerikaatiin wal qabatee mala waraanaa Chaayinaa Taayiwaanitti qabduu fi dhimmi baloon basaasaas bara Baayiden hariiroo Chaayinaa waliin qabdu cimseera jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Beejing pirezidaantii filataman kun tilmaamuun akka hin danda'amne yaaddoo qabaachuus ibsaniiru. Tiraamp oomisha Chaayinaa irratti taarifa olaanaa kaa'uuf yoo yaalan haaloo ba'uuf warri Chaayinaas qophiidha jedhan. Itti dabaluunis Chaayinaan imaammata Tiraamp irratti dhiibbaa uumuuf buufata amanamaa qabaachuu dhabuu isheetiin yaaddoo keessa galteerti jedhameera. Baayiden yeroo hunda ishii walii galtee dhabuun akka jiru amanee jira. Mariin isaa fi hooggantoota Chaayinaa gidduutti taasifame ifaa fi dhugaadha jedhan. Walgahii ijoo bara darbee Saan Firaansiskootti geggeeffame dabalatee hooggantoonni kun yeroo bulchiinsa Baayiden yeroo 3 wal arganiiru. Bulchiinsi Baayiden taarifa bara Tiraamp tures eeguun ji'a caamsaa keessas taarifa konkolaataa elektirikii Chaayinaa paanaalii aduu fi sibiilaa irratti xiyyeeffate kaa'eetiin jira. Akkasumas olaantummaan Chaayinaa naannicha keessatti guddachaa dhufe qolachuuf tumsa ittisaa Eeshiyaa Paasifik keessatti cimseera. Pirezidaantiin aangoo gadhiisan kun Ameerikaan Chaayinaan Taayiwaan yoo weerartee ni ittisti jechuun yaadachiisaniiru.
Waldhabdeen waraana Kooriyaa Kibbaa fi michoota ishee Kooriyaa Kaabaa waliin taasisan seenaa keessatti sadarkaa hamaa irra gaheera jedhan Kim Jong-un. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa balaa Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa irraa dhufu qolachuuf raayyaa ittisa biyyaa gama dandeettii siyaasaa fi waraanaan gurmaa'uu qaba jedhan. Kim Jong-un waraanni biyyattii dandeettii olaanaa akka dabaluu fi dandeettii lolaa waraanaa biyya isaanii guddisuuf leenjii qondaaltota haaraa qopheessuu isaanii dhaamaniiru. Koongirensii ajajoota kutaa waraanaa fi aangawoota siyaasaa Pyongyongitti gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin humnoonni waraana biyyattii weerara dandamachuu danda'u siyaasaa fi humna waraanaa cimsuu fi ga'umsa lolaa akka guddisan gaafataniiru. Ameerikaa fi michoonni ishee Kooriyaa Kibbaa dabalatee seenaa keessatti Kooriyaa Kaabaa waliin waldhabdee waraanaa hamaa ta'e irra ga'aniiru. Kunis peninsula Kooriyaa Kaabaa dirree waraanaa guddaatti taasiseera jedhan. Dhaabbanni televezyiinii biyyattii KCNA akka gabaasetti gama hundaan jijjiirama barbaachisaa ta'e fiduuf hunduu waan irraa eeggamu hojjechuu qaba jedhan. Kutaalee waraanaa cimsuu gahumsa lola isaanii guddisuu fi qophii waraanaa akka lola ammayyaatti barbaadamutti geggeessuuf bakki leenjii haaraan qondaaltota waraanaa akka hundeeffamu ajaja dabarsaniiru. Kim Jong-un haasaa kana kan taasisan yeroo loltoota 10,000 ol gara Raashaatti erguun mormii fi dhiibbaan cimaan sadarkaa idil addunyaa irraa isaan mudachaa jiruttidha. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin loltoonni Kooriyaa Kaabaa waraana biyya isaanii waliin godhameen miidhamuu isaanii ibsuun lola jalqabaa gidduu isaaniitti geggeeffamu nageenya naannichaa fi haala waraanichaa kan jijjiiru ta'uu ibsaniiru. Yaa'ii tumsa dinagdee Eeshiyaa fi Paasifik Peerutti geggeeffamaa jiru cinatti pirezidaantii Joo Baayiden, pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa Yuun Suk Yeolii fi muummicha ministeeraa Jaappaan Shigeeruu Ishibaan Kooriyaa Kaabaa fi Raashaan waraana Yuukireen keessatti geggeeffamaa jiru balaa bal'isuu jechuun balaaleffataniiru. Torbaan darbe Kim sirna yaaliin diroonii balleessanii baduu irratti argamuun diroonii akkanaa baay'inaan akka oomishaman ajaja kennaniiru. Pyongyang torbaan muraasa dura yeroo waldhabdeen Kooriyaa Kibbaa waliin jiru baay'achaa jirutti waliin misaa'ila baalaastikii ardiilee gidduutti akka geggeessite ni yaadatama. Dhuma irrattis waliigalteen tumsa ittisaa fi nageenya Raashaa waliin taasifameen oomisha meeshaalee ammayyaa adda addaa cimsuun akka yaaddee dhagahameetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu dursuun kan isin waliin ture Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.